السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو أمتك يا قشتي أكم فيا كيسن نقوم جرتو. الحمد لله نبر اللي نقاسين نجدا أدبني جرا يقوانتي دوك تكوان أدنا وبلسو يروبي يقلم ما تيدبسو جرا بعد يادي مجرا خنا فاجي شورا مكرا مكينة دي ما جرا مكينة هي وجا سجلي جلت ورا بدا فدرك أمي سجلي هي لقي فتا يسنين جدا Egaa jalqabarraa hanga xumuraatti viidiyoo kan daawwadhaa warri baadiyyaa keessa yaadattan daawwadhaa isin jenna. Baadiyyaa biyya keenya biyya Arsii imalli keenya karaa Arsii bahaati jechuudha. Akkasuma yoo dogoggoruu baadhee Arsii bahaatti imala taasisaa jirra. Gaaraa fi laggeen mukkeen waan adda addaati jechuudha kan viidiyoo waraabaa jiru. Yeroo bonaa waan ta'eef yeroo haalli isaa sirriitti namatti mijatu miti. Yeroo gannaati jechuudha magariisa kana waraabuudhaaf namatti tola. Egaa amma gaara marfatee makiinaan bu'uu isin agarsiisuuf deemaa jira jechuudha. Egaa gaarreen biyya keenya waan fakkaatanii ilaalaa isinin jedha. Kanaafuu namni argitanii as keessan dhalatanii as keessa guddatanii beektan jechuudha. Ganda manyaa laga bunaatti deemaa jira jechuudha. Gaara marfamte jechuudha biyya keenya. Biyya manyaa laga bunaa manyaa gololchalee jechuun ni dandeettan karaan irra deemaa jiru manyaa gololchaadha. Egaa warri asii baatan ni beektan jedhee yaada. Akka gaarii namatti bareeddi. Akkuma isiniin jedhe yeroo magariisallee ta'uu baatus yeroo argitanii bonaati. Ani hanga haalli namichaatti biyya kee waan natti tolteef waan gammadeef viidiyoo qabadheen jira jechuudha. Egaa jalqabarraa hanga viidiyoo hanga xumuraa daawwadha. Kunoo kana fakkaata laggeen mukkeen waan itti dhufan hunda isaaniitiyyuu isinii waraabne bira kunna jechuudha. Biyyatti deemaa jirra warri karaa biyyaa galuudhaaf yaada bareedduu qabdan nagaan rabbi isin haa galchuu fayyaa rabbi isin haa kennu. Nagaan baane nagaan galuu waan guddaadha. Namni waan xiqqishoo godhe ilaalaa isiniin jenna. Egaa lafti bona ta'ee daalachatus biyyoo fi inuma namatti bareeddi jechuudha. Bareedduu biyya ormaatirra fokkattuu biyya ofii tana wayyaa. Egaa warreen saaduu maa baddee jettanii nagaafattan keessan bilbiltanii jechuudha. Guddaa tokko naaf galatoomaa isinin jedha. Hin dhufa waa hedduu hojjedhaa akkatti naafu jechuudha. Bareechisee hojjedhaa. Hojii kana itti fufuudhaaf banadhee biyya sanirraa hanga asiitti qabadhee dhufe malee akka salphatti ilaaleetii miti. Kanumaayyuu hanguma kanaayyuu ani baay'eetti gammada. Viidiyoo waraabee biyya kiyyaa argisiisee yooma argite akka kiyyaa kadhee bote hin dhabamu. Amma gaarri kun gaara wantoorraa gara manyaa laga bunaatti gadi qaxxaamuru jechuudha. Qilee gurguddaadha qileen kun. Osoo haalli naamijataa ta'e haala naamijataan ta'in keessa dhaabbadheetiin viidiyoo waraabe. Yeroo baay'ee biyya keenya kana keessatti makiinaa namaaf hin mijjatu. Makiinaa gabbiin illee teettee waraabdes namatti hin tolu. Silaa makiinaa manaatiin deematanii gaariidha. Makiinaa ummataatiin yoo deemtu hin dhaabatu. Si dhaabatee bakka babbareeddu si waraabsisu gaafa lafa waraabuu barbaadan gaafa sirriitti akka gaarii bootaa bareedduu uummata daawwachiisuu gaafa barbaadanii akkasitti makiinaa manaa fa'aan bahuutu gaariidha. Inshaallah guyyaan sunis ni dhufa. Makiinaa bareedduudhaan baanee makiinaa argitee dhuunfaatiin jechuu barbaadeeti. Makiinaan uummataa hin dhaabatu. Hin deema hanguma inni deemu sanittuu viidiyoo kana irraa fudhadhe jechuudhaan. Kanaafuu warreen argitanii biyya keessan dharraatanii daawwachuu barbaaddanii ilaaluu barbaaddan kunoo gaara jechuudha. Mukaan makkanatti makiinaan irra marfatee bu'aa jiru gaara jechuudha. Kanaafuu daawwadhaa isinin jenna. Daawwattootaa fi kabajamtoota keenya warreen argitanii biyya garaagararra jirtan biyya keessan kan yaanne hin jiru jechuudha. Biyyi keessan kunoo kana fakkaatti biyyootni gizee magariisaa akkuma jedhe bareedduudha jechuudha. Kanaafuu daawwannaan keessan nu faana haa ta'u isiniin jecha
yeroo isin kanarratti jajjabina hawwitanii jajjabeessitanii an kabirallee qabadhee dhufaa kabirallee qabadhee isin dhufa jechuudha. Isin kana daawwachuu hin dagatina. Laayikii, subscribe, share godhuu hin irraanfatina isin jedha. Daqiiqaa 5 yoo daawwattanis faayidaadha. Yoo argitanii daqiiqaa 3 daawwattanis faayidaadha jechuudha. Kanaafuu warri yaada qabdan yaada kiyya karaa laayiviitiin karaa wanni ittiin dhufa jechuudha. Yaada wal jijjiirree waan biyyatti illee keessa jirtu argaafannaa. Amma galee biyya galee jira jechuudha. Baadiyyaa keessa galee oorruu dhaqne jechuudha. Oorruu dhaqneeti. Oorruu jimaa jira, burtukaana jira, maangoo jira, bakka shankoorallee bakka deemneeti jira. Bakka shankoorallee deemnee waraabnee isiniif finna jechuudha. Kun amma bakka jimaa, bakka bunni jiru, bakka burtukaanni jiru jirra jechuudha. Egaa erga ganda keessatti gadi buune huna akkana fakkaata. Lafa keessa maxaaxishii yookaan sukkar dinnichaatu jira. Gubbaa isaa burtukaana, maangootu jira, waa hedduutu jira jechuudha. Kanaafuu warreen daawwachuu barbaadan kunis isin hawwisiisee isin yaadchisiisee warri barbaadan daawwadhaa. Kunneen jimaadha isin jedha. Egaa guyyaan bareechifnee waliif waraabnus hin dhufaa. Ani jarjaraan nama keessummaadha. Nama dubbisuudhaaf deema waan ta'eef jarjaraan keessa deddeemee waraabee jechuudha. Seeraan osoo hin ta'ini. Kanaayyuu ijoolleetu naaf waraabee ani hedduu viidiyoo waraabuun natti mijatu jechuudha. Maaliif viidiyoo waraabuu dhiisiti nagaayyuu namni nagaa nama gaafataa, nagaa nama wal gaafataa, nama dubbistaa. Viidiyoo waraabuun dhaqqabdi jechuudha. Gizee biyya galte viidiyoo waraabuun namatiin tolu. Gizee akkana karaa alaa gadi bahan malee jechuudha. Namni illee maa kaameeraa nurratti qabdan namaan jedhanii hin sodaanna jechuudha. Kanaaf hanga baratanitti kaameeraa namarratti qabuun hin danda'amu. Mana keessatti illee silaa waraaba tureyyuu amma uno maangoo kutanne maangoon kabilchaateetu jira jechuudha. As gubbarra maangoo kutanne guyyaa gaafa maangoo kun ga'ullee jechaanii waraabuun oolamu. Maangoo babbareedaa waraabbanne deebuun hin oolamu jechuudha. Maangoon hin geenne lafti bona waan ta'eef maangoo tokkotu irratti argama malee maangoo gurguddaan hin argamu. Yaa isaan hanga dharraa hin kutatan jechuudha. Kunoo wanis durba kiyya ijoollee kiyya asumaan mutu baraashin jechuudha. Baateeti waan hojjetaa jiru hundumaa argaa isin jedha. Ammasitti sukkar dinnichaa biyyee keessatti dhalataa jiru kan dhalataa jiru jechuudha. Inni kuni baay'eedha. Tokkichatu ka biyyeen irraa saaqamte lafa kanarraa jira. Isa kana biyyee kanatti sisirreessiniif jechuudha. Haa gurguddatuu fi namni kenna waan nyaatu qabu waan dhugu qabu jedhan biyya Arabaa ta'anii namni garuu namni kenna maangoo kutatee nyaata natsa waan barbaachisaa ta'e fudhatanii nyaatu jechuudha. Egaa waraabaa jennaan ijoolleen keessa yaa'anii waraabaa jiru. Baay'ee bareeda. Osoo gizee roobni roobee gizee argitee jiidhaa san ta'e lafa bareedaadha. Lafti amma keessa jirru kuni lafa nama hawwatuudha jechuudha. Kanaaf lafa bareedaa kana dhiisneet biyya ormaa keessatti rakkoo himannee achi teennee yeroo ofirraa gubna jechuudha. Kanaafuu galaa warreen galuu barbaadanis koottaa galaa isin jira. Asumaan dhaamsa kiyyallee isiniif dabarsa. Asumaan koottaa galaa asumaan isin jechuu fedha. Egaa warreen argitanii mana kiyyaaf haaraa laatan subscribe, like, share nuuf godhaa isin jenna. Egaa daawwattoota kiyya kabajamoo fi jaallatamoo nageenyi kan rabbii kan jaalala badhaadhina kan milkaa'inaa isin bira faa jiraatu jecha. Egaa yeroo hundumaa ani kan isin jedhu wanta hojjettan wanta dalaydan irraa abdiin kutinaa jedha. Abdii kutuun gaarii miti. Galma guddaa ga'uudhaaf nama waan yaade fiixaan gahee anilleeni akkasumatti wanta kana fiixaan baasa jedheetumaan itti yaaddaa jira. Ganamaaf galgala haalli viidiyoo itti maxxansu naaf mijatuu baatillee
haala itti bijjeeffachuudhaaf yaadaatuma jira inshaallah. Yoo haala mijjeeffadha jette, yoo akkana godha jette namaan guutamtu. Garuu diidanii giddiidhaan harkaa ka'an malee hojiin lafatti nama harkisti jechuudha. Yoo jedhu hojii lafatti nama harkifti jechuun kiyyaa yeroo baay'ee akkana goone akkas goona jenna malee wanta jenne san galmaan hin geennu. Waan yaadaa fi yaaddoo garagaraa nutti qabattee yookaan namni nu bira dhufee namaa fa'a keessummaa qaba jechuudhaan. Amma viidiyoo kana hedduu amma silaa viidiyoo maxxansuudhaaf haalli kiyya naa mijataadha. Adaamaa keessaan jiraadha. Haala mijataa kana keessatti mootu waa hedduudha wani na qabe. Maaliin yoo jettan akkamitti maxxansaa namni na bira jira, nama wajji jira, akkamitti maxxansa viidiyoo hin jira. Kanaaf osoo akkas jechuu baadhee jedhee ofiin sheenaan mootu maaliif hojiidha erga jenne hojiin bakka sababa godhachuu qabu giddiidhaan mokkoreetti ka'uu qaba jedheeti. Kanaafuu ani yeroo kanatti viidiyoo kana waraabuudhaan waan dirqameef tarii namni akka kiyyaa ka duraan osoo namnummaan akkatti lafatee na biyya keenya osoo waraabee gadhiisu jiraate jedhee barbaadaa oola ilaalaa oola jechuudha. Egaa gaarreentu jira, laggeentu jira, waa hedduu jira. Kana malee jechuudha kuni waan xiqqishoo waan oorruu ofii kiyyaa keessa deddeemee ilaalladhuudha jechuudha. Oorruma tiyyaa kuni oorruu xiqqishoodha. Oorruu babbareeddu jira, oorruu argatee oomisha gaggaarii oomishantu jira. Oorruu sanfaa dhaqanii osoo daawwatanii kan akka shankooraa, kan akka minaaminatu jira. Akka kana caalaa bareedu jira oorruun jechuudha. Kanaaf iji namaatu hin barbaaddi. Isiniin jedha daawwattoota kiyya kabajamoo fi jaallatamoo viidiyoo kiyya yoo jaallattan laayikii, sabskiraaybii, sheerii nuuf godhaa, nuuf daawwadhaa isin jennee jirra. Nagahan turtii gaarii isiniin jenna. Baay baay. Hanga viidiyoo qabannee dhufnutti nagaan tura.